Ani nama dadhabaadha. Ani nama jijjiiramuu miti. Ani nama karoora isaa galmaan gahuu danda'u miti. Ani abjuun kiyya hundinuu waan inni nama na gargaaru hin qabneef, waan inni nama na cinaa dhaabbatu hin qabneef karooruma qofa taateeti hafti. Ani hiyyeessa, warri keenyalleen hiyyeessa, jijjiiramuudhaaf abdii takkallee hin qabu. Miskiinummaan miraaza kiyya taatee jiraachuudhaaf murteessitee jirti. Ani furmaata tokko waan hin qabneef du'a qofaatu anaaf furmaata qaba jettee namni yaada akkanaa mataa isaa keessa godhee jiru. Viidiyoon kun siif bu'aa qaba. Viidiyoo kana hordofi. Chaanaala kiyya irratti arraan tana viidiyoo isin amalan godhatin waan haarayaan qabadhee isinii dhufee jira. Yoo jalqaba arraan tana nama na daawwachaa jiru taate subscribe, like, share godhuudhaan yaada kee koomentii jalatti naaf kaa'i. Arra qabxiilee ijoo taate sadii kan jijjiirama keetiif sababa taatu qabadheetiin dhufee jira. Innis qabxiin jalqabaadhaa maali yoo naan jettan irra sitti dhiyoo makluuqa waan rabbiin uumeetii wajjin waliigaltee kee jabeessuudha. Isinii galee naan galle jechuutu mala irra sitti dhiyoon makluuqni rabbiin uume maali yoo jettan lubbuu teessanii lubbuu teetii wajjin hariiroo cimsuun dirqama jireenya keetiif jecha qabxiin jalqabaa isa kana likkitti qabaddaa likkitti hubaddaa. Jijjiirama keetiif wanni sababa ta'u qabxiilee sadii innis tokkoffaan lubbuu teetii wajjin hariiroo cimsachuudha jechuudha. Kana jechuun maali? Ushkur nafsaka, lubbuu tee galateeffadhu. Akkamittiin lubbuu tiyya galateeffadha? Guyyaa kana hoggaanii fi ooltee dabarsitee galgala laaltee arra maaliin dalage gaarii maaliin dalage jettee gaarii dalayde kana katabuudha. Katabuu qabda. Hojiin naa kanname namni gariin yaaduutu mala. Wanni kataban wahuma hojii waan qabatamaadhaan waan murteeffamaa tokko ta'uu qabaa jee yaaduutu mala. Kunis katabamuu qaba. Maal katabda? Guyyaa kan arra maaliin dalage? Arra magaalaa dhaqeetiin bar shamisa tokko bitadhee shamisni inni nan bitadhe sun shamisa bareedaadha. Garuu gatiin inni itti bitadhee gatii bareedduudha. Mee lubbuu tee tana galateeffadhu. Gaarii daleedee arra bakka takka deemteeti barumsa tokko baratte. Lubbuu tee galateeffadhu. Bar arra abaluu dawwaleetiin akkana salaamtaa jeeni eegaan yeroo dheeraa isaanirraa badee booda abaluun sannatti gammade saahibni kiyya sannatti gammade jii galgala lubbuu tee tana galateeffadhu. Qabxiin jalqabaa jijjiiramaaf jecha lubbuu teetii wajjin alaaqaa jabeeffachuu, lubbuu tee galateeffachuudha. Qabxii lammaffaatti yoo ceene qabxiin lammaffaadhaa maali? Qabxiin lammaffaadhaa namoota najaa bahan, namoota jireenya isaanii keessatti jireenya isaanii injifatanii bakka barbaadan gahan fakkeenya godhachuudha. Namoonni san hundinuu bakka ati arraan tana turte san irra turaniiti eegas booda jijjiiraman. Isaan san fakkeenya godhadhu, isaan sanitti hidhadhu. Namoonni jijjiirame kun hundinuu jalqaba akkanumatti rabbiin jijjiiramaan isaan uumeetii miti. Guyyaa keessaa karoorfataniiti karoora isaanii sanirratti rabbi irratti hirkatanii saniin jijjiiraman. Atilleen isaanitti hidhadhu nama najaa bihe laali. Ati najaani baata qormaanni tokko hoggaanii fi qoramtee qormaata san hoggaanii fi milkooyte an najaa bihe jettee najaa bahuu kee kana qofatti hin gammadin. Maaliif kanarratti si jabeessuutu jira. Najaa bahuu kee kana malee ammallee ummannillee warra najaa biheetu jira. Warra jireenya isaanii keessatti jireenya isaanii ashannafanii jireenya isaanii moohanii jireenya isaanii keessatti milkaa'anii jira jii warreettan milkaa'an san fakkeenya godhadhu duree godhadhu sanirratti hojjedhu. Qabxiin sadaffaadhaa qabxii lameeniin dubbadhe kana irraa dallayee ta'uudha. Lolarraa qabxii lameeniin dubbadhe kana lolarraa tiisuudha. Lolaatu jira? Lolaatu jira. Lola jabaadhaatu jira. Warra halkanii guyyaa mataa kee dha'uudhaaf morma sirraa muruudhaaf meeshaa qopheeffatee sitti deemuutu jira. Warra halkanii guyyaa si cabsuudhaaf dhaabbatu jira. Adawwiikeetu jira. Suni maali? Shayxaanaa fi warra sin gammanne warra histi sitti yaadu warra asida kee ta'e. Rabbiin quraana keessatti maal jaa? Washayxaanu ya'idukumul faqara ويأمركم بالفحشاء قنافوتي قبطيلة لمين دبده خنرا شيطانا في حاسدا في حسديته في الرائدة إنجبتشون دركمتها يجو كنافو إن شاء الله تعالى channel خنيرتي جنا وانتوزا كنا خنافكاتن هدوك بني سنديات شوثينيا خناف أكا نجد بيسن خنا هوجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.